Kabajamoo fi jaallatamoo maatii YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu har'as barnoota haaraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti daawwattoota kan koo wanti isinitti agarsiisu akkaataa WhatsApp chaanaalii kireet itti goonu waliin ilaalla. WhatsApp duraan bilbilaa fi namaa walii barreessuuf qofa itti fayyadamna ture. Amma immoo chaanaalii WhatsApp kireet goonee hojii garagaraa irratti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma sooshaal miidiyaawwan garagaraa akka YouTube, akka TikTok jechuudha. Chaanaalii WhatsApp kireet goonee hojii garagaraa irratti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Hojii hojjettan beeksisa akka isiniif ta'u irratti wantoota garagaraa poost gochuu ni dandeessan jechuudha. Hojii makamiyyuu irratti beeksifachuu ni dandeessan jechuudha. Iddoo chat jedhu kana moggaa updates jedhu kun ni jira. Isarra seentanii updates jedhu kana jechuudha. Isarratti yeroo tokko kliik ni gootanii chaanaalii jedhu kana fuuldura mallattoon pilaasii ni jirti. Isii tana jechuudha. Isirratti yeroo tokko kliik ni gootanii sana booda create channel, find channel jedha. Create channel jedhu irratti kliik godhattan. Create channel irratti kliik gootanii fuula akka kanaa isiniif baasa. Gara gadii kanatti continue jettaniin continue eega gootan booda akka kanatti channel name isiniin jedha. Maqaa chaanaalii keessanii barreeffattan jechuudha. Maqaa chaanaalii ittiin banachuu barbaadan asirratti barreeffattan jechuudha. Amma maqaa kiyyattaa barreessu isin maqaa chaanaalii keessanii waan barbaadan moggaafachuu ni dandeessanii. Maqaa chaanaalii keessanii eega barreessanii xumurtan booda isa lammataa description isa jedhu kanarratti immoo chaanaaliin keessan akka maal hojjetu, maal akka hojjetu irratti barreeffattan jechuudha. Description isa jedhu kanarratti jechuudha. Anamma education haa jedhuuni. Education channel haa jedhuuni. Chaanaaliin keessan akka maal akka hojjetu irratti barreeffattan jechuudha. San booda description eega barreessitanii xumurtan mallattoo kaameeraa tanarra seentanii loogoo fidattanii dhuftan jechuudha. Isii tanarra kaameeraa irratti yeroo tokko gad tuqxanii gaalaarii keessan keessa seentanii loogoo keessan fudhattanii dhuftan jechuudha. Amma loogoo kiyya fudhadhee dhufee jira. Akka kanatti isiniif fida. Sana booda create channel jedhu kanarratti kliik gootan jechuudha. Create channel jedhu kanarratti kliik ni gootanii san booda akkanatti rotate godhee create isiniif godha jechuudha. Amma chaanaalii WhatsApp bannee xumurree jirra jechuudha. Kunoo jalqaba irratti akkuma argaa jirtan followeriin isaa amma 0 irra jira jechuudha. Maaliif chaanaalii kana amma banaa jirra waan ta'eef followeriin isaa 0 irra jira. Yeroo isin hojii irratti eegaltan followeriin isaa hojii isaa eegala jechuudha. Asirratti barreeffama garagaraa poost gochuu ni dandeessanii, waa'ee hojii keessanii beeksisa godhachuu ni dandeessanii yookaan immoo wantoota garagaraa viidiyoo garagaraa irratti hojjettanii gadhiisuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan chaanaalii WhatsApp banattanii itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Hanga barnoota itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa, turtii gaarii.